shantam qabaate booda loltuu ummata Oromoo ta'aasii caccabsee achi booda karaa Harargee dhufu deeme jechuufi. Odoon Arsii mooheen fixin duratti tokko 883 lola nama Dajjazmaach Walda Gabreel Abbaa Seyxaan jedhaniin maqaa isaaniitti kanan kenneefiti miti karaa carcar kana erge. Ummanni keenya carcar jiru Walda Gabreel tara lama moohan lola mata hararratti 1883 lola Bordoddatti 1884 moohanii turan. Ammoo Abbaa Seyxaan qawwee hedduu waan qabu jecha 1885 tti cabsee ummata keenya kaituu lola ituu keessa godhame carcaree godhametti cabsee galamsorratti taduraati biyya Oromoo keessatti hidda dhaabe. Galamsorratti hidda dhaabe. Inninis yoo danda'e dafee karaa Harargee deemee magaalaa san qabatee Minilikiif wanta godhuu barbaadeeti. Eega lolli Arsii keessa deemuu ture sun dhume Minilik loltuu 25 fi hanga 30 taatu fudhateeti karaa Harar dhufee dirree Calanqoorratti loltuun ummata Oromoo ta Sumaalee ta Adaree bakka takkatti ta Amiir Abdullaahi nama jaaniin jalatti deemtu bakka takkatti wal gaha. Loltuun Amiir Abdullaahi fide ittiin qophoin akka gaariitti laal yoo inni isinitti hime Amiir Abdullaahi loltuun isaa qawwee dhugatti waa daleeydu ta dalagarra ooluu qabdu tokko qofa qabaachuu ture. Minilik xiqqaatu qawwee 25 qabaachuu ture. Yooma qawwee kana wal maddii qabdanii ilaaltan lolli sun akkamitti dhumee beekuu danda'aman jechuudha. Lolli Calanqoo cinaa guyyaatti dhumee akka Gabrasillaaseen Kroonokila Minilik ture ji'utti hanqa dhumatti halolee achirratti du'e ummata Oromooti waan nan ji'u miti beektaa. Jarri kun luyna Oromoo jayna jechuu kiyyaa miti akkasitti narraan fudhatina. Irra guddaan namni keenya kanin olla jedhee dhufe nam 24 pilaanni silaa kan mobilaayiz godhuu qabu. Ammoo Amiir Abdullaahiin akka gaariitti waan organized hin tahiniif beeytu lola akkuma waan biraati yoo organized ta'uu baate moohuu hin danda'an. Militariin isaa waan organized hin tahin irra guddaan namni lolaa dhufu eega lolli dhume boodaa dhufan gartee. January 1887 guyyaa January 7 lolli tahee eega mo'ame booda January 8 January 9 ummanni keenya ka dhufee loluu dhufu lolanii turanii gabaabdutti gaa Minilikiitu moohe jechuudha. Moohuu fi moohamuun aadaa ilma namaatitu waan dirree jiraate. Minilik yogguu Calanqootti moohee magaalaa Adaree galu jaartii isaatiif xalayaa katabe xaayituu tan jedhaniif takka. Akkanatti gammadii jedhee xalayaa katabee gisee sangaa Hararirraa hanqaa Finfinnee dhufuun 7 fitti xalayaan yogguu isii bira geessu gammaddeeti mandara Oromoo kan maqaan dur Finfinnee jedhamu Addis Ababa jettee maqaa baafte. Maqaan Finfinnee Addis Ababatti jijjiiramuunu lola Calanqootii wajji walitti hidhaa jechuu isin garsiisuuf. Minilikiif Calanqootti moohuun victory guddaa waan wasana hin qabne. Guyyaa tokkotti provinsii cufarraahuu bal'aa cufarraahuu rich dhugatti resourcii ka qabu qabatee achirraa qawween endlessly hadhuma hin qabne akka seentuuf godhuu danda'e jechuu kiyya. Amma maali gaaga'amni lolli Calanqoo maal fideta jettu takka takkaan dubbachuu barbaada. Ta duraati ummanni keenya bilisummaa dhabe.
sovereignty kana afaan faranjitti jaan ummani tokko yogguu bilisummaa dhabe namummaan raaba namummaan isaanii xiqqaatti akka namattuun fudhatamu yoo bilisummaa qabaachuu baatte ilmi namaa ati akka nama guututti sin laalan sin kabajan si tuffatan warra kaleessu sodaatuutu ar'aantana si tuffata tanaa jecha takka yoo bilisummaa qabaachuu baatte qabeenyi kee qabeenya simoo heetta economically exploited taate jechuu sanbira dabree politically subjugated taateeti isaan jala bulti jalaa haaftee gubbatti yoo bilisummaa qabaachuu baatte if bulchuu hin dandeessu huree ta'e ifi murteeffachuu hin dandeessu sanbira dabree aadaan ta'e akka nama aadaa hin qabne aadaan ta'e aadaa gadi gal'oo tanamaa gadi gartee akkas taate jechuudha bilisummaa dhabuu laaftuun seenaa jechuumaaf hin fidu takka gaa bilisummaa dhabuu talamadaate wattaadarri minilik damoozan qaban inumahu tun akka surprise isin gooti taate hamma 1941 tti mootummaan habashaa military isaaniitii damoozan kafalan turan xaaliyaan booda kan damooza kafaluun eegalamte san dura hay wattaadarri yoo damooza kafaluuf baatan akkamitti jiraatti yoo jettan damooza wanni kafalaniin dachii fi nama nyaadhaa jedhaniititti kennan afaan amaaratti biluu jedhaniititti kennanii bar hanqana fudhadhaa nyaadhaa jedhaniititti kennan ummata keenya kakalee bilisummaa qabaachuu ture kakalee abbaa lafaa tureetu dachii dhabee amma isaan tajaajilee isaanii qotee isaanii oomishee qoraan cabsee fi citaa gaangee fi harree isaaniitiif fi farda isaaniitiif ibilloon isaaniitiif haamee bishaan waraabee ummata keenyaatu ummata isa nyaachisa jechuudha. Minilik yogguu magaalaa Harar dhiisee deemu wattaadara 25 dajjaazmaach mokonnon abbaa Haile Sillaasee jalatti dhiisee deeme. Isa jalatti immoo nama ofisaroota 10tu ture ha 10 qabu mee laala kun torbaata lottuun qoftiin kun torbaata meeshaniitu eeriyaa san jira jechuudha. Harka 100 ummata keenyaatu qotee oomishee tumanii daakanii deheessanii jiraachisan ummata kana. San qofa kan hin tahin amata 4 keessatti waa'ee nan ji'u miti waan katabamee lafa jiru amata 4 keessatti Gondarirraa Tigraayirraa Shawarraa namni humni 300 Harargee dhufee qubate. Humni 300 dhufee qubate chitti. Ummata kana eenyu ka nyaachisu eenyu ka support godhu ummata keenya. Gabaabdutti gaa loltuunis warri settlers nafxanyaa jedhanii warri dhufee qubate kunis ummatuma keenya irra dhaabbate jechuufi ummata jibbuun gaarii miti sisteema isaaniiti namni kan jibbu malee kan miidhe sisteema isaaniiti gartee jibbansi keenya ummata irratti kan hin tahin sisteema irratti focus godhuu qaba. Militariin Minilik Hararge dhiisee deeme ummata keenya totally disarm godhe. Waraana qabatanii deemuun mancaa qabatanii deemuun habalee qabatanii deemuun hin jirtu bar totally disarm. Yoo eeriyaa takkatti xiqqishoo namni gibira gabaruu kafaluu dadhabee isaan shaffatuuf deeman jedhanii dhaqanii eeriyaa san waan jiraa cufaahu balleessan. Yoo loon gaarii arkan namtichi kun badiif deema jedhanii loon isaa zarafanii mana isaa guban jechuudha. Akka fedhan godhuu danda'an gabaabdutti namni nama moohe yogguu bilisummaa dhabdee namni si moohe akka fedhanitti nama taphatan jechuudha. Arraan tanaas akkasumaan uummanni keenya haalli keessa jiru. Sanbira dabraa faranjichi tokko namtichi Ingiliis tokko maal jedhaseetan biyya Itoophiyaa tana dhaqeeti
nama mentality habasha akka isatti galteef ni xiqqaata. Maal jedhan the Abyssinians waan isaati ummanni habasha ummata cabsanii qabatan tana takka waan barsiisan hin qaban. Dhugumaa bar teknoolojii nurra jiranii qawwee alaatiin nu cabsan malee teknoolojii ni qabanii. Khara qonnaan teknoolojii sophisticated taatanii qabanii. Khara dawaatiin waa takka waan ummanni keenya hin beekne wayii qabanii. Sanirraa kaaseeti waa takka waan isaan oomishatan nyaachuu malee waa takka waan barsiisan in qabdu jedhee dubbatenne. Sambira dabra yogguu eeriyaa takkatti ummanni keenya gibira galchuu dadhabe tun waan katabamee jiraati. Sababa godhataniiti loon zarafanii nama gabra godhuu turan. Irra guddaan keessan ammaan tanan amantan malee exactly amata 112 dura 1900 jechuu kiyya Minilik gabra 70 qabaachuu ture. Ilma namaa addunyaarratti gabra 70 qabu takkaa dhagahee hin beeku. Xiqqollee taatu seenaa addunyaan hin beeka. Kun nama ifi kristaana ifiin jiru. Nama imperara ifiin jiru. 70 qabaachuu ture. Gabrummaanis sisteemni isaan dhaaban kunis akka inni itti badeen gabaabdutti booda isinitti hima. Ummanni Oromoo eega Mohammed cabee boodatti akka namaa gaditti laalamuu ture. Really akkuma namatti tuulla kaawwanii akka namaa gaditti laalamuu turan. Gabbaariin tokko ummanni keenya gabbaarii ta'e gabbaarii jechuun saffi jechuu afaan faranjiitti nama dachiirratti hidhamu nama lafaa ka'ee deemuu hin dandeenye nama wanni dalagaan isaa humniti isaa wanni inni oomishuus nama biraa taatu jechuun saffi jechuun gabbaarii tokko midhaan muree namticha nafxanyaa fiduu deemuu fi harree inni rafa'ee fidu yogguu fidee midhaan fidu nafxanyichi yoo ajaartiin isaa harree sanii fi nama keenya addaan baaftee laaltu. Identitiin Oromoo karaa cufaan akka baddu waan hin godhin hin qabani fakkii lamaa sadiin isinii kenna. Namni magaalaa adar'ee dhayxanii beeytan tokko tokkoon yoo hedduun as keessa jiraachuu dandeessaniif faras magaalaa churchii tokko beeta kiristaanii tokko ka faras magaalaa keessa jiru yaadattu madaana alam beeta kiristaan masgiida ture. Masgiida sanitti irra guddaa ummata Oromooti achitti sagadu. Minilik yogguu magaalaa adar'ee seenee cabse antana kaan itti himuu hin beeku. Faransaayii tokkootu isa bira ture booda kitaaba katabe maal jaaseetan tunqaanii waan dubbatanii miti masgiida ol seeneeti minaareet gubbaa ol bahee dhaabbateeti masgiidatti fincaa. Laal hanqam takka tuffii ummata moohamee kana qaba kun waan namni Faransaayii ka yogguu san isa bira ture barreessee beeyta. Hammam takka humanitillee akkan qabaatin maaliif ummata takka yoo moote kabajullee baatte at least mana isaa kan itti sagadan seentee itti fincaantu beeyta. Ammoo namni nama moo kana godha jechuu kiyya. Sambira dabranii lafa takka takka bakka aadaa Oromoo keessatti namni irratti wal gahee wadaaja godhanii rabbitti kadhatan bakka makka qullubbii duratti qullubbiin shiraayin Oromoo turte bakka jabduu kan ummanni keenya gamanarraa irra wali qabamee amatatti yogguu takka dhufanii rabbi kadhatanii wadaaja godhaniitti addaan deeman. Baraniiti ummanni kun maaliif bakka tanatti wali qabama jedhanii qullubbii Gabreel church kan achitti ijaaran sun bakka sacred Oromoo area ta turte achi turte jechuudha. Bakka hedduu isaan ilmaahu tan
beeta kiristaanatti jaarachuun gaariidha. Bakka biratti odoo jaaratanii silaa ummanni keenya bakka duraan kabaju ilmi namaa kun bakka kabajuu qaba gartee bakka seriously fudhatan sacred bakka taate society'n cuftunuhu lafa shrine sacred taate qaban ummanni keenya sanillee kan qabaanne area isaan silaa sacred jedhanii fudhatan kabajamtu bakka sanatti walitti qabamnee rabbitti kadhanna jaan sanillee charchii isaanii irra jaaratan jechuufi sambira dabranii maqaa bootaa yaadatu haroomaaya alammaaya turte akka afaan amaaraatti bar nuutu haroomaaya yaa malee isaan alammaaya jedhanii bar ciroo asba tafarii jedhaniiti maqaa jijjiiran cufarraa kofalchiiftu nama kofalchiiftu ganda ejersa gooroo kan tafarii mukhonanitti dhalate maqaa akkam kennaniif seetan namni san beeku jira maqaa san beetalam jedhanii beetalam jechuun bakka jiisasitti dhalate jechuudha maal jechuu barbaadan seetan Haayile Sillaaseen fagootti jiisasii wajji hidha qaba jechuu isaaniitii bara yeroo sanitti fikshinii jirre kan uummatan saan bira dabranii dur ummanni keenya gadaaniif bulchuu ture karaa halkanatti gadaan raabaadorii jedhee yaamama raabaadoriin amata saddeetitti namni walgahee filatee nama isaaniin deemuun ta'u minilik seera baase namni akka wal filee hin filamne seera baase maal jechuu political identity akkan qabaanne akkuma yaanne huu seeraani addaan hambise jechuuhi sistemiin ammaan tana dubbadhe kun kum tokko 887 irraa hanqa kum tokko 935 xaaliyaan dhufutti sisteema tokko hajiru ummanni keenya akkasumatti akkuma jirutti gabbaarii taheeti jiraachuu ture jechuudha xaaliyaan yogguu dhufu kakalee moohees arrani moohamaa kakalee goftaa arra gadi addunyaan tun yoggayyu bakka takkan teessu wayita laafaanis ni jabaataa jabaanis ni laafataa tu waan dirree bahee jiru mootummaan habashaa sun ni cabxu yogguu cabxu karaa carcar karaa arsii kana maal jechuu turan seeta rabbi jaatana kootna godhina Paul Baakistariitu waan kana katabee beeyta harka muri jechuu turan maaliif harka muri jechuu turan seeta midhaan daakanii yogguu fidanii mana fidan laalaniiti yoo ka gaaritti hurraa'uu baate deebisii daaki janiin deebisii tumi janiin sanii jecha namni waan hijaa qabu jecha harkuma san muri harkatti wanta midhaan daakame san laalan san harka san muri jechuu sun gaarii jechuu kan hin ta'in namni irraanfanne jechumaaf isinitti hima jechuu xaaliyaani ka sisteema isaan dhaaban sun kabuqqaas naftanyaa sisteem gabbaar sisteem karaa harkanatti malkanya jedhaniin nama hiratan garte slaveriinis biyya san keessa hanqa 1935 turte xaaliyaan nama miliyoona 2 ka gabra ture gabrummaa jalaa baas wanni katabamee jiru waan akkanaa kana